Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuni jira jirtu nagaa keessanii hordoftoota fi kabajamtoota Mu'ee Arsii. Ashama harkafuuni isiniin jenne alhamdulillah galata rabbii ani nagaa kiyya hara jechuudha mana Mu'ee Arsiitti argama. Mu'ee Arsii maal goota mana Mu'ee Arsiitti naan jechuun keessan hin oolu jechuudha. Mu'ee Arsii jechuudha. Ifaajee ishii xaarii ishii jechuudha. Argattee koongiraataati jirti gammachuu ishiitiin jechuudha. Har'a mana ishiitti argameen isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Mu'ee Arsii jechuudha. Hanga har'aatitti ishii bira dhaabbattanii jechuudha. Laayik sheer gochuudhaan jechuudha. Bira ejjettanii asiin geessanii guyyaa gammachuu ishii kana jechuudha gammachiistanii hundi keessanuu jechuudha galatoomaa isiniin jedha warroonni ishii bira ejjettanii asiin geessanii isiniin jedha hordoftoota Mu'ee Arsii galata guddaa na biraa qabdu galatoomaa isiniin jedha asumaan itti aansee jechuudha Mu'ee Arsii subscribe like share godhaafiin isiniin jedha hordoftoota keenya mee warroonni na jaalatan jechuudha. Sheerii meeqa akka gootan jechuudha arguun qaba. Sheerii warri na jaalatan jechuudha. Sheerii ajaa'ibaa godhaa fi viidiyoo kanarratti akkas isiniin jedha jajjabeessa isiniin jedha. Intalli tuni goobasiidha jechuudha. Xaartee ifaajjee jechuudha. Halkanii guyyaadha osoo hin jedhin firii ifaajjee ishii jechuudha. Waaqayyo argisiisee jiraan isiniin jedha hordoftoota keenya. Innaa asumaan itti aansee jechuudha. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon jechuudha yoo mammaaku yoo obsan jechuudha obsa yoo qabaatan jechuudha bakka guddaallee gahuu dandeessa jechuudha bootaa xiqqoodhaa kaatee bootaa guddaa gahuu dandeessa jechuudha kun immoo ka ta'u yoo obsa qabaanne bichaadha yoo obsa qabaatte bichaadha jechuudha xiqqoodhaa kaatee bootaa guddaa gahuu dandeessa jechuudha kun immoo ka ta'u yoo obsa qabaanne bichaadha yoo obsa qabaatte bichaadha jechuudha obsi waanuma hundarrattu jechuudha baay'ee filatamaadha namni obsa qabu bakka gaariillee gahaa jechuudha akkas isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Mu'ee Arsiidha obsa qabaadha gorsa jechuudha sumaanii obsi baay'ee barbaachisaadha jechuudha osuma wanti dubbattan guutee jiru jechuudha bakka osuma hin dubbanne jettan garuu jechuudha wanni tokko wanta dubbii nama dhoorgutu jira yoo dubbattan jechuudha wanta gaarii dubbattanii karaa badaatitti innaa jijjiiramutu jira jechuudha kan isin gaariidhaaf dubbattan karaa badaatitti innaa garagarutu jira jechuudha kanaafuyyuu obsa qabaachuu waan tokko dubbachuudhaan duratti jechuudha gizee 15 itti yaaduu qabna jechuudha waan tokko dubbachuudhaan akkana isiniin jedha obsi baay'ee barbaachisaadha sirriitti jechuudha barbaachisaadha isiniin jedha yoo obsa qabaanne jechuudha bakka yaadne gahuu dandeenya fakkeenyaaf jechuudha nuti gaafa barumsa keenya ganne maatii keenya ganne biyya ormaa kana dhufnu jechuudha waan akkanaa goone jennee jechuudha karoora baafanneeti kan dhufnu jechuudha karooraan biyya ormaa kana dhufnaa jechuudha lamaan eenyuyyuu haa ta'u jechuudha eenyummaanuu karoora malee jechuudha ka biyyaa bahuu fi hin jiru namni kun karoora baafateetuma biyya ofiitirraa baha jechuudha garuu tokkoon keenya biyya ormaa kana yoo dhufne jechuudha karoora manaa baaneef san daganneeti jechuudha kaayoo keenya san dagannee jechuudha sababa aariitiin sababa obsa qabaachuu dhabuutiin jechuudha bakka hin taanetti kufnaa jechuudha bakka hin taanetti aarree waa dubbannee waa balleessine jechuudha karoorri keenya kaayoon keenya qabannee manaa baane sun jechuudha karaa irratti hafaa jechuudha kun immooyyuu ka ta'u yoo obsa qabaanne wanti kun nurra gahuu hin danda'u jechuudha yoo obsa hin qabaatiin garuu karoora baafannee karoora qabannee manaa baane san osoo galmaan hin gahin yookiin biyya keenyatti darbamna yookiin dammoo jechuudha karaa irratti kufnee hafnaa jechuudha obboleewwan keenya kumaatamatu jechuudha akkanatti karaa irratti hafaa jira jechuudha ho'itii ammaa kana akka isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota Mu'ee Arsiidha obsa qabaadha isiniin jedha waan hundumaayyuu obsaan dabarsaa jabduu ta'a jechuudha dubartii jayna dubartii jabduu ta'a ijoollee dhiiratillee yoo taatan dammoo warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan isinillee akkasuma jechuudha goobazii ta'a jabaa dhiiraa ta'a
obsaan dabarsaa waan hunduma isaatu iyyuu isiniin jedha. Hin darba waan ta'eef jechuudha. Har'i boruun taatu jechuudha. Har'is guyyaa biraati. Borus dammoo jechuudha guyyaa biraati. Maaliif hin darbiti waan ta'eef jechuudha. Akkas isiniin jenna hordoftoota keenya. Ani kaakuu kolfaatuman isinitti haasa'a. Kolfa kana baay'een jaaladha jechuudha. Nama kolfus baay'een jaaladha ofii. Kolfa kana baay'een jaaladha jechuudha. Nama kolfus baay'een jaaladha ofiillee nan kolfaan dubbadhaan isiniin jedha. Akkasii makkii tiyyallee jechuudha. Naa jajjabeessa inni isiniin jedha. Sirriitti naa jajjabeessa makkiin tiyya intala obsa qabduudha jechuudha. Baay'ee goobasiidha jechuudha. Baay'ee jayina kan taate ishiiti. Naa jajjabeessa inni isiniin jedha. Hordoftoota keenya subscribe like gochuudhaan akkuma armaan duratti isinitti dubbadhe sirriitti naa jabeessa biranaaf ejjedha inni isiniin jedha. Mucattiitiyya. Akkasin isiniin jedha hordoftoota keenya baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabaja jechuudhaani. Baay'ee tokko sin kabaja naaf jiraadha. Makkii tiyya tana naaf gammachiisa adaraan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota.